Ifama Abba
Gadaa Bayyanaa Sanbatoo fi Dr. Taaddasee Eegnaa nu obsa ammuma deeshii dhufaa jiru. Nu obsa. Aktivistoonni abbootiin gadaa haadholiin siinqee hundumtuu as keessatti argamu akkasumas qeerroon amboo baay'inaan as keessatti argamu. Egaa sagantaan kun eegaluudha fi daqiiqaa muraasatu afaa akka koreen qindeessituu nutti himetti. Egaa sagantaa kana hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Amma dhumaatti nu wajjin tura. Araara gaarii guyyaan kan Oromooti jenna. Amma booda gadabaa waa tokko mirga ilmaan Oromoo lammii isaaniitiif jecha lubbuu isaanii otoo Reessa siinii kenna reessicha mogguun kenna kennistaan booda eenyutti akka hin kennu yaada natti immoo eebba keessatti immoo na of galchaa eebba keessatti immoo har'a abaarsa kan abaaran kana abbaan nutti Talfi gala. Galatoma. Galatoma. Ega epi yo episamu chokorsa futatami
Mee eebba kanarree haadholee siinqee Oromoon yeroo hundaa haadholee siinqee kana duubatti hin fuudhu duubatti hin deebisu. Mee haadholee siinqee lama sadeen tokko nu bira jedha akka nutti qorrine. Acuman iyyatanii armasanii isinsi qaajala. Dua baay'ee baay'ina jilbina. Qalanii deebi'an yeroo kormi araaraa kun edda qalamee booda walin dhabnu walin ajjeefnu gufuu walitti hin taanu waltaaneet humna Oromoo taana. Dhaabbileen Oromoo gaachana walii malee diina walii hin taanu. Rauf kaca, senisih Jawa rauf kada, jamuran rauf kada, jamur tur rauf kada, wahai naga yang bicara naga nuawulju, tungguran ada nuawulju, ijike jadi naga nuatau, ijike jadi arara nuatau, ijike jadi kaje lumufatau, kawan jibe aja lumufatau, wahai kurang cakap kerpai bukara nani arara kaje lumufagusu. Ayani jasab jabde ayani ke rom karindi ayani cikare kalale balika arana nufa musu nagenya nufa musu ike jabiya naga biya gari biya dandi nagaran ne magaran ne ganuata isu iya jasab jabde kurfina sabuar ganuata isu ora badana pasar ro birra kufa kadang kabira ayi awak Wakuma mama, waktu kerja unda, cukan unda, wanda kanu ifi awak. Lapan akan uji, lapan akan uji. Naga berbana waktu jadi mikir akan utasis. Karena kita di bulan Murado, di semua berbana, kita di berbana, kerja berbana awak itu utis. Namun kita di Murado, di dia naga tahu, malah lagi nahagun habib. Kaki hafulau, kaki hagudat, kaki holiabu, ini dokuma barwana dokumutasis, korma makopai kita munigan, ini kita icon koroni kana fabusi, dua tinggi politik, ini icon harara icona, ini ada bu harara kita hatau, harara kita kana hatau, kormo to hatau, dokuma kita kan di guru kita sahabau, dokuma kita di guru kita sahabau, aku Absurd deh, anak deh, ya sudah deh, di hambo hamba nafai cuan udah, jero ini sedikit, jero ya dari hinje, ada je curah, hamba itu hambo naga ada, universiti udah tuh ada, naga nunggu biasa nunggu, aku dasar, ajaran, ayo pihaman, nama deh, wajib negara deh kasih naik bisu. Ini pananu fenja. Aye awak, waka uma, waka sakal gerba, waka sakal purna, waka tor pembarituma, waka ijo kurati, kuracagara gerba, limo garatela, abba ojiguma, abba makaliba, ya waka nagan roj. Ara mikiru tasis, kuno ara mikiru adau, oromonto ko adau, oromo wala jalan. Amam bodo oromonto ko adau, jalan itu tawam, dokuman oromo wajib, akan yang apa aja, akan barbar abnu adai, bintu ramanaga, dadang kufang kapin. Ewa kapu waka nyawa kura waka maka waka da, kura kare ebis, berbada ebis.
ilmaan nagaa nugun biyya nagaa nugun biyya keenya eebbis tokko nugun afaan tokko nugun waaqayyo waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa oromoo waaqa guddaa waaqa xiqqaa waaqa jaarsaa waaqa jaartii oromoo tokko nugun tokkummaa keenya nu cimsi afaan nu wal beesis alaba nu wal beesis waaqa tokko nugun warri kun nagaan akka nagaan dhuttan nagaan karaa nagaa akka galtan waaqa nu keessa dhaqan nu waliin jiraadhu tokko nu waliin tokkummaa keenya nu cimsi gadaa rooba qabden ilteenya kanagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu biyya teenya biyya nagaa nuuf haa taasisu malkaa teenya malkaa nagaa nuuf haa taasisu gooroo teenya gooroo nagaa nuuf haa godhu horma qalannee warra rakkoo teenya falatu nu haa taasisu warra tiruu waliin nyaatee dhaabbileen keenya tiruu takka ta'an waaqni nu haa taasisu warra aannan walii dhugee aanaa tokko ta'an waaqni nuuf haa taasisu warra quuqaa waliin buqqifatu nu haa taasisu adda addummaa nurraa haa qabu tokkummaa waaqni nuuf haa kennu waltahii nuuf haa kennu waltahii keessa waltahii kanniisaa nuuf haa kennu eega kana falannee booda oromoon oromeeratti akka tullutti haa mul'attu akka wadatti haa dagaa'idu akka cafee kannatti haa lalistu nuti jennee waaqni haa jehu nuti jennee waaqni haa jehu abbaa baraas taadii rooba hortaa barii bultaa barii urfoo baadu baada nagayaa maatiin burtuu yoo waaq jee Oromo abad ko korapin magon korma boba taha kagamu matarka ka budaha kagamu indan leke taha leke nyara taha ijel sagara taha agare yayi taha rebu arse taha dokuma biki taha baayina ki taha jabela sibila taha Oromo abad ko taha aete na gaya ata oboleyan teya Ako wala na arara de mutun arara ko hato arara ate sage to hato or kunu ajai ma akana ki wal gelle wali konne le be ka ke na binde ja sake na binde ayu ke na binde ka to kolle nu arat hamin o soda belu ha be le wa to ha be dani ar wali galte intu nage to robya ke satimu Kamola mike namu binati toko kabinu hawadu dada roba kapinda gabada dada toma sike bise mega dam enggak aka bangontan no faja ega ada kalura barantani akan namni mangon nebisu Nomo mamundo waleti kamna kana no faja mambo rana bande no faja haye awa kaijuna nunda la fejuna nunda sagal tamagabra sagla borana kijo kurati waka kuraja gara garba emo garata nila tuja makali pa wala weli tukabdu ajesu kumambasu Wakayo, nila magobale dikse tentira godi bakami tutsa godi deju jaba godi. Biya menjatu lama sadeni biya borana barentu ya Rabbi ya itana ya inaganu godi. Gati sanaganu godi. Awali galleto biya tenya kamale jurunu godi. Ilman arkam mirgil akali wantu ke kana ya Rabbi arara numusi nugogori reo kese rade ya Rabbi ati arara namamusta arara numusi me bimman ya Rabbi ogale Rabbi bimman musne me nurrahaki kormi kunijate korma falati falon utai oromo falon kabdi Makanagati malka fuluti falati ya Rabbi ada kenya ndurisa nudebisi waligal telu kenni waligal inutoni damma nugoni nu itichi damma waliti nugoni absola men mandi kenya ogale la wara ga ya Rabbi sanu me nafse sari nubari adi na berre nu hiki biya naga nugoni adi na berre naga atau amana tirera katera ko ke jabau awanum da karshiyo kadimo wanum da kenisa Tiko
iyyummaa baate yaa Rabbi iyyummaa keessaa baasi. Ijoolleen teenya barattee nu haa baatu. Ilmi abbaa yaa jaalu. Kunoo dargaggoo yuunivarsiitii kana waggaa dheeraadhaaf asitti lafaa yaa Rabbi asii ba'an immoo kara misoomatti gorsisiisi. Kara misoomaa gorsisiisi. Sammuun isaanii haa bal'atu. An addunyaa moo yaa ta'u. Biiftuu yaa ta'an. Abbaa mana kanaatirree walitti asitti nu fidan nagaa isaan haa godhu. Ka'ee nagaa haa ta'u. Biittitu biyya nagaa haa ta'u. Biyya beekan irra buluu haa ta'u. Biyya jaarsi irra buluu haa ta'u. Biyya manguddoon hiriyaati jifiree jaartii jifiree manguddoon irra buluu haa ta'u. Ani immoo haati siiqee keessatti nagaan ijoollee maatii waatiin nagaan baatee nagaan galtu haa ta'u. Biyya waraanaa waliin ta'ee biitti ammoo biyya nagaa haa ta'u. Biyya misoomaa haa ta'u. Biyya guddate haa ta'u. Ammoo jaalala isaa akkuma duriitti nu haa ibsu. Jaalala nagaati biyya jaalalaati jaalalli kun ilma ilmatti haa dabarsu. Ilma ilmatti haa dabarsu. Durirree goota amma gara misoomatitti isaan haa deebisu. Amma ajjaan lolluun hin jirru namni lolluun hin jirru gara misoomatitti lollaa amma mee misoomatti nu haa qajeelchu. Addunyi waan hin nurra haa dhiibu. Oromoon tokko tokkummaa keenya haa cimsu. Waaqayyo nu haa cimsu. Akkaraarraa gorerree durii nabarru amma akkaraarraa gorerree karaatti haa galchu. Karaatti haa galchu. Namni dogoggoraa karaatti haa galchu. Addunyi durree waan karaatti haa fidu. Damma afaan haa fidu. Damma haa godhu. Andurirree waan maleetti deemu waan fafee dhufirree damma afaan keenya isaa tursiisu. Nu nama barbaadu andu keenya barbaadurree yaa Rabbi nurraa haa qabbaleessu. Qabbanaan nu haa qabu. Nagaan baadee mana nagaatti nu haa galchu. Egaa adeene Waaqayyo kana lama haa jedhu. Koraa bulaa dhagaadhaa. Abbootii gadaa nuusumadhaa. Ada tujuh tiga abbootii gadaa seenumaan nuusumadhaa. Lafan kaayina lafan kaayina. Ulfada, ola bula, bisata, waltainsa ummata Oromoo waliin hojjenneet ceesifna harka dhagaa darbate sanaan Oromiyaa misoomsina tiruu qorma qallee waliin nyaanneet diina keenya qaanessina isin hin jedhuu baga gammadda. Professor Mararaa Guddinaa yeroo baay'ee yoo dubbitan የቡዳ ፖለቲካ አማርኛቱ ነው ዲባሊፋማ የቡዳ ፖለቲካን ሱን ኢዶይሽን እትኑኛት ያርገንዲር አውሮፓት ቢያላት ቀብሳው ተገኘ ኛንተ ወልትነቅ ኮርማ ሀርቀ ቀለሜን ኢራሃኔ ገላፈኔር አውሮፓት ዋንት ርማተ ኦሮሞተ ወልት ነቁናፍ ከሮርፈመ ሁንዱምቱ ዲጋ ኮርማ ሀርቀ ቀለሜ ከናን ገተቴራ በገገመደ ከነታንስኔ ኢፈመ ሲንጋፈቻ ሰዓቲ ኬኛፍ ዶክተር ታደሰ ከና አመንቴ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ፊ ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ ዳይሬክተር ዳበተ ምትሞቱማ ጀስቲስ ፎር ኦል አከ ነገር ወልተጂተን ሳናፌራ አከና ፋልፈኒና ገጌሳ Justice for all. Yerohen Oromia ke sultan kanagapu umni sanis malak sanis isan himmara re hagala to man ujerani wal madra duban Dr. Tadesh Pastor Daniel erga sani nufa nabarsani jirtuun jedha jedhee na caalu aseetti ilaale na ufgacha kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota aangawoota mootummaa kabajamtoota dursitootaa fi miseensota paartiilee Oromoo
kabajamtoota pirezidaantii yuunivarsiitii waan Oromiyaa keessa jiraniin, kabajamtoota beektota yuunivarsiitii adda addaa irraa dhuftan, kabajamtootaa fi jaalatamtoota, artistootaa fi aktivistoota argaa dhageettii sabaa, kabajamtoota jiraattota magaalaa Amboof naannoo ishee, kabajamtoota qeerroof qarree, kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa hundi keessan duraan dursee guyyaa har'aa bakka giddugala qabsoo Oromoo taate magaalaa Ambootti waa'ee nageenya Oromiyaa fi biyya keenyaa akka mari'annuuf waamicha isiniif godhame dhageessanii sagantaa seena qabeessa kana irratti waan argamtaniif gammachuu natti dhagahame ibsuun barbaada. Baga nagaan dhuftan. Keessattuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaaf dhaabbileen siyaasa Oromoo marii araaraaf nageenyaaf gumiin abbootii gadaa waame hirmaachuun kan Finfinnee jechuudha. Sagantaa bu'a qabeessaaf saba keenyaaf abdii guddaa uume kanatti kallattii kaa'uuf sagantaa guyyaa har'aatti yaamame kana fudhattanii magaalaa keessaniif yuunivarsiitii keessanitti argamuu keessaniif seenaan waan hin daganne waan raawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma beekamu yeroo ammaa qabsoo uummanni keenya darbaa dabarsaan sadarkaa adda addaatti wal utubuun gochaa tureen jijjiiramni siyaasaa hedduu biyya keenya keessatti dhufee jira. Keessattuu waggoottan muraasan darban keessatti wantoonni waggaa muraasa dura ta'uuf abjuu fakkaatan hedduu ta'anii jiru. Jijjiiramni gama dirree siyaasaa bal'isuuf godhame guyyaa gaafa muummeen ministeera keenyaa kakuu yookiin waadaa muudamaa godhanii jalqabee kan ta'e yoo ta'u, kunis abdii guddaa sabni hundi biyya ofiirraa akka qabaatu godhee jira. Jijjiirama biyya kanaa keessatti dhufaa jiruuf qabsoon uummanni keenya godhee fi aarsaan kaffalame hedduu guddaa kan ture yoo ta'u, injifannoo amma yeroo galmeeffame qaamni dhimmi ilaalu hundi waliin ta'ee tifkachuuf dirqama qabna. Kanumaa wal qabatee wal dhabdeen mootummaaf dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame akka hin taaneen hiikamee saba keenya irra gaaga'umsi cimaan akka hin geenyeef dhimmi karaa marii fi olaantummaa seeraa kabajamuun akka xumuramuuf yuunivarsiitiin keenya dhaabbata Justice for All waliin ta'uun bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa fi dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo wajjin marii goonee sagantaa marii qopheessuuf waliigaltee irra gaamee osoo jiru kaka'umsa gumiin abbootii gadaa dhimma wal fakkaatu irratti qaban waan hubanneef sagantaan kun walitti dhufee mariin Finfinneetti jalqabee Ambootti akka goolabamu waliigaltee gooneen sagantaan guyyaa har'aa qophaa'e. Sagantaan kun sagantaa haaraa osoo hin taane waliigaltee guyyaa qibxataa gaafa 14/5/11 akka lakkoofsa biyya keenyaatti godhamee fi karoora koreen araaraaf dhaabbate baafate akkamiin yaadaan gabbisuun nageenya naannoo Oromiyaaf biyya keenyaa haala itti fufiisa qabuun hiikuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annee nagaa saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf deebisnee sirni siyaasa biyyattii karaa nagaan furmaata akka argatuuf yaada kallattii abbootii dhimmaarraa argachuun kaayyoo ijoo sagantaa guyyaa har'aati. Kabajamtoota, gaggeessitoota fi miseensota dhaabbilee siyaasaa adda addaa, kabajamtoota hunda keessan kaayyoon sagantaa har'aa gabaabumatti araara nageenyaaf tasgabbiidha. Kabajamtoota, wanti hundi keenya hubachuu qabnu sirna siyaasaa keessatti dogoggorri qaama fe'eenuu haa ta'uu gatii isaa kan kaffalu uummata bal'aadha. Fakkeenyaaf bara 1984-85 eenyu maal akka dogoggore, dhaabni kan maal akka dogoggore, gaggeessaan eenyu jedhamu maal akka dogoggore lakkoofnee haasa'uu hin dandeenya ta'a. Haa ta'uutii dogoggora saniin waggoottan 27 darban kan gatii itti kaffale garuu uummata hunda nuyi hunda keenyadha.
Kanaaf dogoggora walii lakkaa'uu dhiifnee dogoggora waliin taanee ilaa filaameen mariin asirreessinuun kaayyoo sagantaa dheengadda jalqabnee har'a itti jirruuti. Dhimma waldhabdee kana akka jalqabamaa jiru kanatti bakka sirreeffamuu qabutti yaadaan sirreeffachaa karaa nagaa hiikkachuun egeree saba keenyaaf hedduu barbaachisaa ta'uunsaa akkuma jirutti ta'ee sirni gadaa yeroo hunda hundi keenya ittiin boonnu kan maqaa qofaa osoo hin taane guyyaa rakkoo keenyaas rakkoo keessaa akkuma bara durii san kan ittiin baanu ta'uu firaafis ormaafis kan ittiin mirkaneessinu waan ta'eef dandeettii qabnu hundaan milkaa'ina dhimma araaraa kanaaf haa hojjennu jechaa sagantaan guyyaa har'aa kun akka milkaa'uun hawwaa waan na dhaggeeffattaniif guyyaa guddaa galatooma. Akkam jirtu an baay'een gammadeeraadha. Maqaan koo Daaneel jedhama. Dhaladhees kan guddadhee Jimma Sakka Coqorsaa keessaa Oromootu na guddise. Afaan Oromoo baay'een beekutti qubotinaa naasaa ግን waan Dr. Taaddasa wajjiniin haasofnee nagaan akka biyya keenya bu'uudhaan nagaan naannoo Oromiyaadhaan akka bu'u haasofnee obbo Tasfaayee wajjinis jaarsa Amboo wajjinis haasofnee walga'iin kun hadda qopheera. Nagaan jiraannaan ijoolleen guddattee mana barumsaa fixxee biyya jaarti. Nagaan yoo jiraate Itoophiyaan nagaatti jiraatti. Kaleessannaa as ufuunaan nassabu laphee koo keessaan waan tokko ni yaade. Oromoon laphee Itoophiyaatiin jedhin assabe. Inni kaan immoo ija ta'u gurras mataas garaas intaa. Yoo lapheen dhukkubame hundumtiin keenya dhukkubamaa taana. Kanaafuu walga'iin kun akka nagaan naannoo Oromiyaadhaan buusan dhufee Itoophiyaan akka nagaa taatu walga'iin kun qopheera. Ji'a tokko ta'a as dhufnee walga'iin qeerroo wajjinis abbaa gadaa wajjinis walga'iin ture. Qeerroonis abbaa gadaanis naannomtuu jaarsa biyya Oromoos ta'anii waraanni nu ga'a, buqqa'uun nu ga'a, beelofni nu ga'a, biyya diguun nu ga'a, Oromiyaan in ijaarra, Itoophiyaan in ijaarra jedhanii qeerroon natti himanii ture. Kanaaf baay'ee kanaasa hin jiru recognition respecting Congolus Professor Marara Obbo Daud ODP representative Dr. Milkias Obbo Taye jaarsuma biyya Itoophiyaan abbaa biyyaa abbaa gadaa haadha baay'een isinittiin nan bare. Faranjootaan yoo dhufanii $10 miliyoonii caalaa nu kaffalchiisanii ture. It's a negotiation, a cultural, traditional way of reconciliation. Eric, ባህላዊ abbaa gadaa bayyana sanbatoo baay'ee isiniin galateeffadha. Maanguddootas abbaa guddaas baay'een gammadeera. Respect, recognition kennitanii culture Itoophiyaan waggaa 45 caalaa culture keenyaan namni liidarootaatiin keenya recognition kennamu ture. Hamma ol kaasaa jirtanii galatoomaa. Qeerroo
obbo Jawaar baay'ee sittiin galateeffadha. Hojii jaarsummaa kana abbaa kootii irratti nan bare naajii masaqqaa coqorsaa oolmee meexxii gabaree maabarii keessa dhaladhee naa guddadhu. Sheekota abbaa raayyaa kan jedhamu jaarsi tokko jira. Sheekota abbaa raayyaa fi sheekota abbaa jabal kan jedhamu muka jala abbaa koo wajjin ta'anii nama araarsanii ture. Oromoon kaalcharii nama araarsu. Hattuunis hin balee Damanaa Haayile Sillaaseedha. Achuma argatamii tokko abbaa qoraan dhale abbaa sheekota abbaa jabal. Yaa Gabra Sillaasee shaggee koo narra bultee carqiin koo ala bultee jabbiin koo alhamdulillahi yaa rabbii koo jedhama. What a culture, Oromo culture. What a dynamic culture. Abbaan kun na barsiise biyya jaarsummaa Oromootu na barsiise. Sheekota abbaa raayyaa kan jedhamu abbaa jabal kan jedhamu 100% muslimii keessa guddadheen bahe nam tokko iyyuu hin tuqne ture wajjinuma nyaannaa wajjuma nan hin hojjennaa ture. Oromoon keessuma si yoo ta'e eenyu si ta'e tororeetti godhe wajjin jiraachuu hin danda'a. An witnessiidha. Egaa naannoo Itoophiyaadhaan hojjetaa jirra. Torbee tokko dur Tigraayis deemnee turre, Amaaras deemnee turre, jaarsas interreligion counseling. Kan pirezidantichi lamman wal qabnee qawwee tokko hin qabnu. Raawun tebiliidhaan xarapheezaa ዙሪያ taanee ችግሪ keenya hin hiiknaa malee qawween namarratti tuqnu jedhaniiru. Hamma kan keessa jirrus namnootin hunduna a center of knowledge university Amboo keessa jira. Haasa'anii aayidiyaa irratti haasa'anii aayidiyaan namatu aayidiyaa fide kan caalu biyya keessas wanti taa'u jira. Qawween qabamee nama ajjeesu backward. Qeerroonis ingaa jedhaniiru. Ingaa miti. Nugaa. Waraansi nugaa. Buqqa'uun nugaa. Beelofni nugaa. Kanaan baay'ee sin jaalladha. Kan Muslims, Orthodoxes, Protestantin kan agri godhanu waan tokko naasa afaan አማርኛዳን ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው። እግዚአብሔር በዛ በረከቱን የዘላለም ሕይወት አዟል ይላል። ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ኦቦ ዳውድና ፕሮፌሰር መረራን ቀጥሎ ደግሞ ዶክተር ሚኪያስን ሳይ ደስ ነው ያለኝ። ወንድሞች አባገዳን ሳይ ተማሪዎችን ሳይ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ ኦሮሞዎች በህብረት ቢቀመጡ እግዚአብሔር በዛ በረከቱን የዘላለም ሕይወት አዟል ይላል መዝሙር 66። ይሄ የሃይማኖቶች ሶስቱም ሃይማኖቶች የሚስማሙበት ነው። እስልምና፣ ክርስትና፣ የአይሁድ እምነት ተከታዮች ይስማሙበታል። ስለዚህ ህዝቡ የሚጠብቀው ሰላም ነው። ዛሬ የምንፈልገው የአንድም ኢትዮጵያዊ የአንድም የኦሮሞ ደም እንኳን ቀርቶ የአንድም የኦሮሞ ከብት ደም አይፈስም። ትልቅ ሲምቦል ተባይሏል። የአንድም የኦሮሞ የአንድም የኢትዮጵያ ደም ቀርቶ በጦርነት የአንድም ኦሮሞ ከብት ሊሞት አይገባውም። የህግ የበላይነት መረጋገጥ አለበት። ጦር ወደ ቦታው መመለስ አለበት። ሰላም ለኦሮሞ ህዝብ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ። ይሄ ሰላምን የሚያውጅ ነው። ፕሮፌሽናል የሆነ ዲስከሽን
ከዚህ በኋላ በየእንትኑ ይደረጋል። እኛ ግን ዛሬ ከአምቦ ዩኒቨርሲቲ ጋር እንደገናም ደግሞ ከአገር ሽማግሌዎች ከአምቦ ጋር ስናደርግ ይህን ስብሰባ ሰላምን ማወጅ በኢትዮጵያ ላይ ሰላምን ማወጅ ስለሆነ ሰላምን አውጀው ባህላዊ የሆነ ምግብም እዛ ጋር እርድ ተደርጓል። ይሄ ትልቅ ሲምቦል ነውና ይህንን ረግጦ የሚሄድን ቅድም አባገዳዎች ሲረግሙ ሰምቻለሁ። ከእርግማን ይጠብቀን። ስለዚህ ማዳመጥ አለብን፣ ህዝብን ማዳመጥ አለብን። ጦርነት አንፈልግም። ሁሉንም ነገር በሰላምና በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይተን እንስራ፣ አገራችንን እንገንባ ነው። ዋቀዮን ናኖ ኦሮሚያ ናኖ ኢትዮጵያ ሃኤብሱ የተጀመረውን ለውጥ እንዳይናችን ብለን እንጠብቅ። አግሪ ጎረተኒ እኔግና ሚት እኔግና አከ ኢጀ ኬኛ እኔግና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ገለቶማ nuuf galcha ilma Oromoof dhalate ijoollummaa isaatiin humna guutuudhaan nageenya Oromootii fi tokkummaa Oromootiif hojjetu Dr. Taaddasee Qanaa amantee ijarraas nu hambisaa nuufis galateeffadha. Pastor Daniel eega gaafa walagarreetti nageenya Oromiyaa keessatti akka bu'u eegna akka gadi nam'ine qabeenya akka hin banne humna guutuu qabeenya guutuudhaan waa illattomso saanii faana nu biraa hafanii hin jiranii kan akka Darajjee Shimallis Joofaa humna guutuun dhufaan hojjetu Waaqayyo sin faana haa ta'u galatoomaa nu jedhaani. Ittaansinee abbaan mirgaa qeerroon ilmaan Oromoo maal jedhu laata? Qeerroon ammoo maal jedha isa jedhu barataa sabni naan miidhagaa gara waltajjiittan barbaada. Sabni naan miidhaga maqumsaati sabni naan miidhaga jedha. Maqaa bareedduudha yaadni isaas bareedduudha naas maddaa sabni naan miidhaga. Qeerroon ammoo waan jedhu ergaa garumsaas ni dabarsu. walaloo kiyyaa an Oromoodhaan jedhinaa jedha jechuun warreen isin ilaallatu paartileen Oromoo warreen wal nyaatanii saba keenya nyaatan an Oromoodhaan jedhinaa jedha. An Oromoodhaan jedhinaa Oromummaan qabne gadi nutti lallabinaa. An Oromoodhaan jedhinaa Oromummaa Oromoo balleessitu seenaa Oromoo ganamaa daba keessanii xureessitu. An Oromoodhaan jedhinaa utuu wal cuffachuun nyaatanii qarriffaa walitti yaasu ciccirtaniis wal qoodaa gandaan maqaa walii baasu utuu quba wal kaa'uun madeessuun wal horfitanii gammachuu walii gadduun gadda waliis ilkaan afur kolfitanii. An Oromoodhaan jedhinaa Oromummaan qabne gadi nutti lallabinaa. An Oromoodhaan jedhinaa hiika Oromoof Oromummaa wallaaltanii safuu duudhaa kaaka fakkachii ergamuuf an awwaaltanii. Waa'ugoo akkamiin Oromoo taatu? Waa'ugoo akkamiin Oromoo taatu? Hojii keessan kamiree kan Oromoo fakkaatu? Waa warri keenya hin qabne jibbaaf wanti badii babbadaa utuu Oromummaa qabaattanii akkamiin isin keessaa madda? Dhugaa wal jalaa haguuguun gadiyoo wal dhowwattu wal faarsuuf jechuudhaa jiru wal ajjeesuuf dhaadattu ajjeechaa soo raawwattu akkamiin Oromoo jedhamtu? Mee safuu hin ta'uure
yoo Oromoo walitti dhipaasu Oromoon Oromoo ajjeesee yoo reeffa waliis harcaasu yoo ilmaan garaa tokko afaan isaa wal hanqaaqu gaarii isaa wal dhoksatee daba waliif hanqaaqu mee safuu hin ta'uure mee qaanii hin ta'uure yoo wal kuffisuuf dhiibdan gara hallayyaaf badiitti yoo wal qircuuf deemtani bakka 13tti mee safuu hin ta'uure mee qaanii hin ta'uure mee maal jedha eebbisaan hojii keessan yoo dhaga'u sabni inni wareegameef nagaansaa yoo boora'u mee maal jedha jaagamaan isa si wal nyaattanii uummata inni qabsaa'eef gabroomsuuf yoo kaattanii mee maal jedha reenadhiin inni sirumaa dhokfame inni lammii isaaf bahee jiraaf du'aan wallaalame mee maal jedha ree dhiigni qeerroo mee maal jedha ree dhiigni qarree kaayyoo dhiigni isaanii lola'eef adda baasuun yoon barre yaa du'aa sillaaseen xalaat arraakkaሰው ገበየው በሞት ግባና ቀድሰው ገበየው በሞት ተተካ ባልቻ መልፈገላበት ብቻ ለብቻ ኢንጂነር ቄሲን ጎልማ ኦሮሞ ጋፈስ ከተነሰ ኢንጂነር ቄሲን ጎልማ ኦሮሞ ጋፈስ ምርከነሰ እኒ ሐረም ወሰበበ ቄሰኒ ጥቄሰን ወቄሰ ማንጀሩሬ ገበየው ባልቻ maal jedharee sabni isin qabu lubbuun horii gamtootaa isin biratti yoo gatii dhabu jenneen dhiiginee walwaanne dhiiga lola'eef boonyee maraanne dhiigni jige baduu isaati laataa moo akkamiin gatii maluuf argata harmeenoo boossee maraatti nyaata dhiistee sabbata ishii nyaatti abbaan isoo midhaan lagate qooquu marrimmaanii mudhii isaa hidhate har'a garuu galanni kan waaqaa galanni kan uumaa dubbiin ija godhatte dhumuuf waan hundumaa qoncollaaf walloluun hafee abbaa gadaa dhageessanii korma araaraa qaluuf hambootti wal geessanii egaa uummanni keenya akkas jedha dhagaa keessaa qulqullaa'aati Oromoo ganamaa ta'a Oromoo ganamaa waliif biti halagaafuu ni dhiiga nyaadheen kuufatoo jenne ormarraa xaxaa beela wajjiiga Oromoon ormayyuu kan saagolee hammatee bulshee guddisa dhaala gahee isaa kenneetu mana dhaabee fuusisa bishaan eeguuf gaafannaan aannan buusee tulaata keessummaa bultiif dhufe cooma mureetu nyaata imaltuuf buna danfisee haayituuf dhadhaan obaasa ciree bunaaf dhiyeessu baksaaf coroosaarra lolaasa Oromoon koonni abboroo Oromoon koonni barraaqaa karra walitti cufaayyuu walii saaqaa Oromoon koonni durdurii Oromoon koonni ganamaa waliin ganu waliif amanama maarree hunduu wal dhagaa maarree hunduu wal amanaa garaa keessan tokkoomsaa jabina walii ta'uun abjuu keenya dhugoomsaa fedhii keenya hordofaa dhuunfaa keessaniif hin kaatinaa waan nuti jibbine jiddanii raawwatinaa adaraa dhiigaaf caccaba dafee adaraa caccabee du'arraa saafee isa abbaaf ilmi diddaaf waliin du'e isa qeerroon hallayyaa qililii bu'e gidiraa hidhaaf alatti Oromoon arge roorroo daraaree nurratti marge isa reeffarratti harmeenuu dhaalamte dhukaasa xiyyitiin isa reeffarratti harmeenuu dhaalamte dubarruu qeetti isa gudeedamte kaafallaaf komaandoon isa dhidhiitamne dhukaasa xiyyitiin isa dabuugamne qalbii deeffadhaati hundi keessanuu yaadaa dhukkubii keenyaafis hundi keessanuu aadaa hunduma saagataa walitti makamaa Oromummaan kabajaaf ulfina isaaf dursa kennaa argamaa maayini isheen aangoon maayini isheen dhaabni keenya Oromummaadha Oromummaan qajeelummaadha Oromummaan amanamummaadha Oromummaan amanamummaadha Oromummaan qajeelummaadha Oromummaan gaarummaadha Oromummaan waadaadha waadaan hin cabu daandiirraas hin dabu yoo waadaan kun diigame imimmaan obbo Hayilee tuffatama haadholiin imimmaan facaasa abbootii gadaa eekama wareegamtoota dallana dhiiga lola'ee dubbata qeerroon aariidhaan ka'a hunda keessantu gubata kanaafuu yoo fi jettan waadaa kabajaa tiksaa waadaan cabu dabu cabsi
keessan isin balleessa. Thank you. Galatooma. Deebine haala yeroo irraa kan ta'e sagantaa keenya irratti waan xiqqoo fooyyessuun keenya oolu akka sagantaa isinii raabsineetti amma sila abbaa gadaa waa walii galtee kanaa ibsu jennee keenyee turre haa ta'uuti wanti kunis mattaan keessatti waan ifuuf amma karoora yookiin sagantaa koree teknikaa araaraaf dhaabbatee karoora maalii qabu dheengadda dhaabbatee koreen kuni kaleessa wal ga'anii sagantaa akka baafatan quba qabna. Kanaaf karoora kana akkana ba'anii ummataaf ibsu kana kan godhan aktivisti Jawaar, obbo Baqqala, abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo akkana nu dhuftu gara wanti Obo Aile, Ollaa Simata.